waan akkasiin jedhamellee hin beekta dhimma hidhamteef illee hin beekta. Ani sinisiisuu kootti yoo jechuudha sinisiisuun danda'a erga ta'etti nama tokkoon akkasiin godha jechuudha kana booda afaaniin haasa'uun hin barbaachisu jechuudha abbuu jala. Dhageechanii Baaltesituu nama akkamiitu hin beektu ati kallattii kamiiniyyuu dhugaan mal. Wabiin kun eessa jira? Galee bee Itoophiyaatti hin galee Itoophiyaa jira innis. Haasa'e gammee galoo wabii. Dhugaa jirti maani? Ila ani wanni na aarse namallee dhosku ummata kanallee kanan dhosku tokkollee hin qabu. Dhimmi nuti itti dhabnee fi dhimma viidiyoo ummata salaalee yeroo darbeef hojjennedha shurraabii sanarratti. Jaalattus jibbitus kanumaa fidhamte nullee maaliif akka hidhamne kanuma qofaadha. Dhimmi tokkoyyuu hin jiru wanti nama qoratamu nama gashe tokkollee dhimmi biraallee hin jiru. Ani sun taane kana galaanaan hin jira astuun hin jirti ijolloonni biraallee hin jiru waaniif akka qorataman isa kana isin ibsuu danda'u jechuudha. Kanaaf eenyu faana hojjetame immoo kan jedhamu immoo tokko faarratti abbuudha kan qabamee bahee kan dhos keessadha. Maqaa namoota kan kennellee abbuudha. Lakkoofsa namoota kan kennellee abbuudha. Kun dhugaa jirtudha. Soboo otoo hin taane wal kijiboo otoo hin taane irra dibaa otoo hin taane jechuudha. Isa kanaaf immoo maqaa jarreewwan kanaa immoo namni beekullee maqaa idiirraa kan beekus dhugaadhuma dubbachuudhaaf jechuudha. Kanatti qoratamtellee isuma kanadha. Anillee hin goone jedhee gaafatameera galmeerratti gaafatame maqaa keenyallee tokkoon achirra kan jiru lakkoofsaan kan jiru eenyu akkana kennillee gaafadheera. Tokkoffaarratti eenyu hidhamee akka bahe hin beektaa naan jedhe. Ennaan hin beekuun jedheen tokkoffaarratti hin beektuu naan hin beekuun jedheen nama qaabuu jedhamu hin beektuu naan jennaan beekaan jedheen. Dhimma kana wajjin dalagdaniitu moo hin dalagneedha. Viidiyoo sirriidha dalagneera. Inni kun dhimma mootummaa arrabsiisullee miti dhimma saba arrabsiisullee miti wanta biraa keessa hin galle yeroo sanatti jechuudha. Saba biraadha kan uummata sana rukutee uummata kanaaf nu birma mootummaan ni haasofne malee dhimma biraatiif hin haasofne. Garuu achi keessatti hidhamtee baatee gootee immoo erga baateen boodatti immoo nutti meenne si gaafanneerra ani guyyaa 2-3. Dhimmi wanjala cimaa ta'e jechuudha. Kanuma namoonni hedduu waan biraadha jechuu dandeessu. Okay, gaaffii lama sirraa qaba. Gaaffii lama qofan sirraa qaba. Hidhamee bahee immoo maqaa jarreewwan kana zarzaree kan kenne immoo nama kana namoota hedduudha kanatti kennitee baate baasawwee. Eeshi gaaffii lama qofan sirraa qaba. Dhageessee akka uummanni kun dhaga'utti jechuudha. Gaaffii lama sirraa qaba. Gaaffiin ani sirraa qabu jalqaba irratti jecha kana hin goone jettee yoo tika no dhaggeeffadhu qaba. Ani uummatatti iyyuu nan hima yoo ati dhaga'uu didde iyyuu dhimma keeti. Gammeen hojjete moo hin hojjenne viidicha? Namoota hedduutu hojjete kan hojjete. Wayi namoota hedduu otoo hin taane gammeen si gaafachaa jira namoota hedduu beeku. Hojjeteera miti? Hojjete moo hin hojjenne eeyyoo yookaan dhugaa dubbanne gammee dhiisi. Gammee dhiisi. Maqaadatti kennite maqaa onlaayiniiti namoota maqaa kiyya maqaa dogongoraa kennite nama lama sadii irra kennite maqaa ID fakkeenyaaf jechuudha. Ana wajjin haasa'ee jira namichi. Maal taanaan isa dhugaa moo maqaa koo dogongoraan kennite. Si galee? Azlaali kan hojjete gammeen illee hojjeteera. Okay, gammeen immoo qofa immoo otoo hin taane ijoollee baay'eetu hojjete hundi keenya hojjenneerra jechuudha waa'ee viidiyoo. Waa'ee viidiyoo sababan godhatina warri kaanii hattaniiti yookaan immoo birrii namaa saamanii birriin irratti galeetiin galanii jechaa turan. Si galee? Ragaa guutuu qabna saafillee yoo ta'e. Lakkii kana miti. Galoo faatatee galee ree ammaas ta'e faatatee galee. Ani na ta'e hin jenneen dhaggeeffadhu fakkeenyaaf gaafa lakkii viidiyoo warra salaaleeti jedhuuni. Waan boru dubbii irratti si dhibu dubbatiin si fayyadu waan maaliif isa sirrii ta'e dubbata rabbii walitti naqee gochoota nurratti ta'e yookaan immoo gochoota gammeen akka taanaatti gorus galuu danda'a jechuudha rakkoon qabu isa. Naan gaafa natti kakkattaatu. Warri kaanoo maaliif hafanire? Maqaa walitti baru baqaa nama aayidii nama wajjin nyaattee dhugu dubbichaa kennite kana rakkoon kee. Ka wajjin nu wajjin ooltaa nu wajjin baataa nu wajjin galtaa maqaa aayidii warra beektu bichaadha kennite. Gammee maasi beeka gammee kanatti beektu
gammeen beekta malee eenyummaa maqaa isaa maqaa ID isaan beektot agaammaa jechuudha. Isa kana immoo namoota Maqaa gammee immoo maqaa isaanii ID irraa kan beektu qofa kanatti kennite garuu maqaa gammee sitti himu namoota hedduu wayi sitti hima maqaa gammee sitti himu onlaayiniidhaan namoota hedduu kennitee baate. no maqaan gammee Dassaaleny akka ta'e wallaale namoota hedduudha kanatti kennitee baate. dhiisi isa dhiisi maqaan gammee Dassaaleny miti. yoomillee taanaan sitti himuu dhageeffadhu. Kana kotteen kee hin bannee sirumaan Koo sitti hima dassuu koo dassee koo Dassaaleny na dhaggeeffadhu haatu Dassaaleny na dhaggeeffadhu sagalee kee jechuudha sagalee kee amman uummata kana dhaggeeffachiisa bilbila Asteerii imbaasiitti barbaadamaadha dafiiti nu ergennaan ana moosituu namatti dhiyaatan jenne bilbila Asteer immoo kana caalaa situ qaba. akkas miti akkas bilbila sagalee kaddaa waltee bilbila dhugaa lakkaa isaa turtee danda'uman ndee dubbachuuf sagalee jira maatti loggu bilbila ishii eessa geessite eenyuun miyuuti ilala bilbila Asteer miyuuti eessa dubbatti geessite gaafa bilbiltee nu gaafatte sanaan gammee biran jira fakkeenyaaf wabi waan tokko sitti maa dhageeffadhu. Jallina naasai wabi WhatsApp malee daariftiin qabu. yeroo waan kana waan tokko hin beektu keessaa bahe Koi. jallina miti bar ani dhugaa jiru waan an arge sitti himaa jira isatti garuu ati waan tokko waan beektu qabu keessaa bahe dhugaa jiru sitti maan keessaa bahe waan tokko hin dubbatiin hin beektu akkati hin beekne illee nan beekan isa kan 100% akka akkati hin beekne nan beeku waan inni godhee na ati waan tokko hin beektu dhugaa dubbachuuf taanaan kanaaf immoo yeroo meeqa 3-4 irra deebi'ee isa gaafadheeraan dubbii kijibaatiin nama kana nama hin soqoonne dhuguma dhugaa jirtuun sitti dubbadha. Kanaaf silkii gaafa dawwalte silkii of harkaalee biloog goote balleessitee kanaatiif yoo gaa'is kanadha ani viidiyoo warra salaalees yoon hojjechuus baadhee anis isaan faana sagalee ta'eefiira ani immoo wanta na baasanii fi achi keessaa fakkeenyaa fi abbaan dhimmaa sanas immoo as bahee dhimma salaaleetiif galan taanaan dhimmi salaalee isaan galcheera taanaan baga galan abbuu wanta inni ilaallatu hin qabu isinii galee kanaatiif immoo waa'ee maqaa immoo kennu yoo ta'e suurri isaa hin jira taanaan fakkeenyaaf namni kun viidiyoo irratti hin argama hojjeteera taanaan isaan viidiyoo hojjetaniiru mucaa kana barbaadu malee maqaa isaarraa wanti godhan hin jiru inni tokko isa kana inni lammaffaan immoo abbuunoo akkamitti dhaqe jalqaba sun anaan immoo wabii moo gammee moo eenyutu na tokkome moo ofii kootiin of tokkome jalqaba eenyudha kan abbuu tokkome namni abbuu tokkome yoo eenyu jedhaati yaada jalqaba irratti dhageeffadhaa inni miyuutu irra jira. kanaatiif iyyuu dhageeffadhaa. fakkeenyaaf inni kun viidiyoo hojjetee maqaan isaa dogoggoraa kenname taanaan maarree ammas qabamuu danda'a maqaan isaa Dassaaleny akka inni ta'e nan beeku isinii galee zim jedhanii wacoon immoo gaarii miti ani kanan sinin jechuu barbaada hin galtu taanaan ana miti kan sin galchee waan tokko sinitti maa dhageeffadhaa. Kan dhugaa jiru sinitti maa. Lakkoofsa namaallee maqaa nama ammas asirra taanaan kennuun danda'a taanaan yookaan immoo Ifa nama kennee bahee immoo sanaan deddeebi'ee akkasitti akka nama nan kenna gaarii taanaan hojjetettillee kanaas boru dhaqee maqaan isaa Dassaalenydha. Bilbilli isaa kana kana. Kanaafummoo asirratti afaan tolee haasa'uurra eenyumtummoo nama bituu hin danda'u. Isinii galee? kaleessa isaani warri walirraa nyaatu. Anaa fi galoo caalaa jarri Kanadha waan walitti ta'eef isaan waan isaan lamaan. wacanii fi isaan galchuu dhiise. Mana waliitti Kun kan ammas hin hin baane jedheen isaan iyyuu kana lamaan. jechuudha. Dhugaa Mana waan suuqii inni tokko kun keessa wabiin kan mataan hojjetu isaa isaan gaafa lamaan. tabbaqaa nuti fuunee Gaazexaan fidamnu hima. ani hin naqu jedhe. Sakandii takka warri wal biraan Ni galee. qabamne Ani hin Asteer galoo naqu jedhe. aangu. Fakkeenyaaf As oduun talli sanaa deebi'eeti asirra gaafa jiraatte lakkoofsa isinii galchuu isaanii dandeenya. Dhugaa Asteeriif rekoordi isaallee nan qaba. anumaayyuu isaan hin jechuu Habibii kiyya. danda'u. Ammas baay'een isaan Lakkoofsa jaalladha. isii, Duraan isaan baay'een lakkoofsa isaan isii, jaalladha. Waan anatu barbaadan si caalaa yoo walitti jedhe dhufaa. fakkeenyaaf ijoolleen Lakkoofsa kun biyya galaniiru qaba. waan baay'eetu Isinirraa nama dhaga'ama walitti waan Tuanan, Maaliif? wanti isin beekuu qabdan Andee na qaban sodaatu anan. Oonan isaan beeku. Ani silaa hojjedheera viidiyoo. Ila laala. Ni galee? Wanni beekuu qabdani walumaa galatti mucichi harka isaanirraa nyaate. Haadha waan ta'eef Ijoolleen kun
harka isaanirraa nyaatee ija itti bananii manatti kireessanii firaashii itti bitanii har'a immoo deebi'anii ijoollee kanaatii fi anumallee walumaan kunoo wabiidhaan otoo dhuftanii gaariidha laayivii mataa keessanii banattanii akkas taanaan dhugaa baay'een cimaani baay'ee kabbaadiidha akkas taanaan sii galee dubbat baantessituun kabbaadiin qabdu baantessituu fi gatii guddaalleen qabdu kabbaadumaalleen qabdu kana beekta kanaafi atamma dhuguma dhugaa jirtu dubbachuudhaaf jechuudha walitti dhugaa jirtu irratti amanamta wabii viidiyoo salaaleetii fi abbuu eenyutu tokkome jalqaba isa kana beektaa isa abbaa fedhaa tokko maalidha abbaan fedhaa tokko numiyuuti nu goote maa kophaatti akka jiru eenyutuun abbuu eenyutu tokkome abbuu eenyutu tokkome fi kana gadi naa baastu abbuu eenyutu tokkome ati ijoolluma kophaatti kuttee numiyuuti nu goote eenyuun na tokkome jalqaba eenyutuun na tokkome maamuu itti fiigdaate gosi jammar dhugaa qabdaami dhugaa keetiif hin dubbattu ani beekuma akka keessan ani waaqayyo kaa qoreen dhiisanii abbaan na tokkome wabiin na tokkome galaanan na tokkome gammeen na tokkome jechuun danda'u hidhame miti eenyuun na waaqattaaftaati kennitee baate bar maal akkasitoon taane maal ilaali waan sin na gootaniif yookaan immoo waan sin na gootaniif miti maal kennitaniin baane reesini akkasumatti hin ta'u yeroo maal kennitaniin baanee fi miti dubbii jallis haasa'uu kennu satte jechuudha goonee miidhate isi yeroo ati otoo goonee beekte nagarinnatiidhaan as baatee asuuf ta'u akkanummaa dhuguma erga nama kennu garuu hojii waan beekuuf waan biraa haasa'aa turte duuba deemte akka nama dhufee waan tokkollee deeggarsa godhee tokkotti dhufee deeggarsa godhee guyyaa tokko nan beeka yeroo dhuftee dubartii sana faana deemuu ishii kanaan alatti manaa baatee guyyaa tokko dhuftee maaltu ta'e maal taataa jettee dubbattee beekta mee himi an dadhabaa turee namni amma koo deeme hin jiru dhimmi isaanii dhimma ulfaataadha namni achi gahuu hin danda'u haadhaaf abbaa isaanii malee namni tokko seenuu hin danda'u isaan jedhaa ture obboleessa asteertu achi nutti maa ture bee nuti miti kan dawwale asteer biyyatti dawwaltee kan akkas nuun jechaa ture isaanii bar obboleesso ana seene gaafate jettee kanatti viidiyoo hojjette hin jiru viidiyoon keessa seenne gaafa ragaa qabna gaafa atin deemu jette niitiin sun jirti gaafati galee ati deemte gaafa deemu yeroo fi dubartii sana deemuu ishii nan beekama nayyuun argineeti nayyuun argine dhiisi namni biraallee kafaana jira eessa si duba dhufee miti abbuu nan beeka bar safara keenya achi deeme dhiisi isa waa'ee isaa waan yaada galtaa saarte miti ani tokkoon waliin walaan dhayinaati miti kanas hin barbaade yeroo tokko isa baatee jedhan bareeda Dama jirtan miti maaf nama kennitaniin baane. Qabeenya keessaa wanni keessan hin caalu miti maaf nama kennitaniin baane erga akkasitti danda'ame. gantuu miti nu Eewa, timi. Wajjin nyaatanii nama nyaatanii walirratti dhimma dhuunfaa gantuu guddaa. akkasiin beeknu nama harkaa nyaanne kaane deebine nama hin galu Yes. haa ta'u waan kana boodatti haasaa isaanii sin dhimma dhaggeeffadhu gantummaa hin qabnu nuti gammee yoo ta'e as jira gammee yoo ta'e jechuudha gammee yoo ta'e Bor galaafata as jira waan ta'eef na gaafachuu danda'a Bor qopheeffattee itti walirratti of nyaatta bula. gaafa galetti na gaafachuu waan danda'uuf kun amma kanatti dhiisanii kun rakkoo hojii kennu beekti Isa guyyaa tokko cufee dhaabata. nama hojii Otoo keessatti ta'e dhufe gizee malee isa hin waan ati goote namiidhatu yookaan Kootu fakkeenyaaf ijoollee koottaa laala waan isaan jechaa turan sinitti nima dhaggeeffadha. No alaali dubbiin bakka qabdi fakkeenyaaf yeroo isaan gadi galabbatan yeroo ijoollee wayii uffata shawaa irratti intalli wayii gadi galabbattee turteen sinitti hima asteerii fi galaana jechuudha. Yeroo sana namni birrii kanfalee namni mucaa sana gadi garagalchisiise namni ijoollee sana gadi galabbachiise gammeedha dhaggeeffadhu eenyurraa dhageenye namarraa dhageenye immoo isaanus itti himuu danda'u dubbicha immoo hammuma kana jechuudha ati koo nama isaaniif iyyuu ijoollee isaan irratti kaasuudhaaf birrii kanfaltee jechuudha gadi galabbachiise si galee isaanuma gaafachuu Amma dandeessa dubbiirran butiina baga isaanuma gaafachuu dandeessa Kafaafa. Yoo ta'e iyyuu isaaniin akka hojii isaaniitti jabaatan taasise malee laakiin itoo ijoolleetti bitee akka ijoolleen kun hojii Aluu waan isaanii. akkasii Arraba beeku. qabnu jedhu. Nu fakkeessinee buluu hin dandeenyu jedhu. Yoo du'as ta'e kadhatuma duudha. Jiraachuun yoo ta'e inuma jiraanna. Galata waaqaa waliin warra nama tokko Dhugaa waaqa jiraataa dhugaa
Qabsaa Oromoo. Hayyee suuqii keetii suma. Ani jechuudha dhugaa ammayyuu taanaan dhugaa galaanaa fi Asteer namni daandii natti agarsiise, namni hojii na barsiise, namni akka mataa isaaniitti naa yaadeessan. maa nyaattere irratti guuta ture bar lubbuu kee irratti Yeroo kennata kaanuu ture ati xaxaadha beekamaadha. Si galeera. Maali ani fakkeenyaaf Walumaa galatti dhiisa.